Odeessa keenya jalqabaan waggoota 13 dhiyaatuuf biyya baqaa keessa jiraachaa kan turan pirezidaantiin jalqabaa Oromiyaa obbo Hasan Ali gara biyyaa deebi'aniiru. Pirezidaantiin yeroo ammaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangoonni biroon buufata xiyyaaraa idila addunyaa Booleetti obbo Hasan Ali simataniiru. Qondaalli duraanii Oromiyaa kun akkamiin biyyaa ba'an? Bu'aa bayyee akkamii keessas darban? Hamzaa Hussein. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa isa jalqabaati ka jedhaman obbo Hasan Ali waggoota 27 booda gara biyyaa deebi'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Obbo Hasan Ali sababa ol dhibdee siyaasaan waggoota 13 dhiyaatuuf biyya baqaa keessa jiraachaa ka turan yoo ta'u, kamisaarraa muddee 25 bara 2025 gara Itoophiyaatti deebi'uun dhagahame. Obbo Hasan Ali walakkeessa bara 1980moota keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984 haga 1987tti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turan. Bara 1988 ammoo wayita obbo Kumaa Dammaqsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turan obbo Hasan Ali pirezidaantii ittaanaa ta'uun hojjetaniiru. Naannawa xumura bara 1990mootaa keessa biyyarraa baqachuun baqattummaan biyya Ameerikaa keessa jiraachuu eegalan. Ergasii waa'een isaanii dhagahameen beeku, miidiyaa irrattis mul'ataniin beekan. Kamisaarraa wayita gara biyyaa deebi'an pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangoota biroon buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti simatamaniiru. Pirezidaanti Shimallis ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin obbo Hasan Ali yeroo 13 dhiyaatu booda maatii isaanii waliin gara biyyaa wayita deebi'an simachuu kootti kabajatu natti dhaga'ama jedhan. Obbo Hasan qabsoo uummata keenyaa keessatti ga'ee guddaa bahaa nama turanidha jechuunis jajan. Mootummaan naannochaa namoota oolmaa biyyaaf oolanii sababoota adda addaatiin biyyarraa fagaatan gara biyya isaanii akka deebi'aniif deeggarsa barbaachisaa kan taasisu ta'us eeran. Aangaan duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa kun nama caaseffama mootummaa naannochaa bu'uuressan keessaa isaan tokko akka ta'anitti eeramu. Waa'ee lafa babal'ifannaa Finfinnee fi lafa isaaniirraa buqqa'u qonnaan bultoota Oromoo ifatti nama mormaa turanidha. Finfinneen yoo feete samiitti ol haa guddattu malee abadan qonnaan bultoota Oromiyaa buqqiftee dalga akka babal'attu hin eeyyamnu dubbii jedhuun hedduu yaadatamu. Kana malees Finfinneen lafti ishees samiin ishees kan Oromooti jedhan jechuunis kan isaan yaadatan hedduudha. Waa'ee jijjiirraa alaabaa Itoophiyaa irrattis nama gumaacha guddaa qabanidha. Heerri mootummaa federaalaa Itoophiyaa sadaasa 29 bara 1987 wayita ragga'u namoota uummata bakka bu'uun dhimmicha irratti mariisaa turanii fi mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromoo bakka bu'uun mallatteessan keessaa obbo Hasan isaan tokko. Magaalaan guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee akka ta'uu fi afaan hojii naannichaa afaan Oromoo akka ta'u labsii fi heera naannichaa keessatti akka hammatamuuf kanneen qooda ba'an keessatti seeramu. Haa ta'u malee sababa garaagarummaa siyaasaan aangawoota mootummaa yeroo sana olaantummaa qaban garee TPLF waliin wal dhabdee keessa galuun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1989 biyya isaanii gadhiisanii baqachuuf dirqamaniiru. Tibbana dubbii isaan salaalee biyya falfalaa jedhaniin qeeqamaa erga turanii booda aangooti seeraan gaafachuuf hordofaa kan jiran barsiisaan amantii Paaster Henook Girmaa Ameerikaa akka jiranii fi dhiyootti gara biyyaa akka deebi'an BBC'tti himaniiru. Poolisiin garuu odeeffannoo qabuun Paaster Henook magaalaa Finfinnee akka jiraatan ibseera. Viidiyoon Paaster Henook erga torban kana ijoo dubbii ta'ee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaatti mufii ibsaa komataa seeraan akka gaafataman iyyachaa turan. Abbaan alangaa godina Shawaa Kaabaa barsiisaa salaalee arrabsoo duuchaan gadi qabuuf yaalee seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu dubbateera. Ajajaan poolisii magaalaa Fiichee Inspektar Taamiruu Baa'isaa dubartii paastarichaa waliin mul'atte to'achuu BBC'tti himaniiru. Dubartiin kun paastariin salaalee biyya falfalaa yoo jedhan eeyyee jettee deebisti. Barsiisaa kanas ajaja mana murtii qaama ilaallatu faana baasnee to'achuuf itti adeemaa jirraa jedhan qondaalli kun. Taateen kun erga mudatee booda waldaan Paaster Henook ibsa baaseen dhiifama gaafateera. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko badii raawwatuu hin amanne seeraan gaafatamuu qabaa jechuun gaafataa turan. Erga barsiisaan amantii kun karaa waldaa isaanii kanneen uufatanii fi dhimmicha sirriitti hin hubanneef dhiifama jedhanii booda aangooti seeraan gaafatumoo dhiisuun ammatti ifa miti. BBC'n garuu nama dubbii falmisiisaa kanaan maqaan isaanii ka'aa jiru Paaster Henook dubbiseera. Wayita taatee kana dhagahan miiratti dhagahame akkasiin ibsaniiru. አሁን ገና ወደ አሜሪካ ነገር መግባቴ ነው አየር ላይ ነበርኩኝ እና reefuun biyya Ameerikaa seene intarneetii xiyyaararra jiruun dhagahe wanti baay'ee ifa ta'e na biran geenye garuu ilaalchas ta'e daandii tajaajilaa kiyyaan ala kan namoonni viidiyoo gabaabaa qoodame ilaaluun yaada isaanii ibsan argeera. Waldaan geggeessu ilaalcha sabaas ta'e siyaasa hin qabu. Uumama kiyyaanis ilaalcha kana nama qabu miti. Saba hunda nan jaalladha, kabajaan nan tajaajila. Kadhannaa akkaataa baratamaa ta'een kadhannuun naannoo salaalee kan dalagu kan jedhuun dubbadheera malee kan hawaasicha bakka bu'u waan tokkoyyuu
iyyuu dubbanna. Dhalattoonni Oromoo baay'een waldaa kiyya keessas maatii kiyya keessas jiru. Namoonni tokko ajandaa siyaasaa isaanii dabarsuuf viidiyoo itti dhimma bahanidha jedheen amana. Kana hunda keessa garuu dogoggoruu nan danda'a. Hawaasa naannichaa mufachiiseera ta'uu danda'a. Hawaasa Salaalee mufachiiseera. Kanaafis xalaan dhiifama gaafatu gadhiifameera. Waaqayyoon immoo na gargaara. Guyyaa tokko magaalaa Fiichee Salaaleetti Waaqayyoon nan tajaajila. በዛ በፍቼ ሰላሌ ከተማ ሂጄ በቅርብ ጊዜ አገለግላለሁ። Poolisiin akkasumas abbaan alangee godinaas isin seeratti dhiyeessuu akka barbaadu ibsaniiru. Dhiifamaan bira darbamaa jettanii yaadduu jennee Paaster Henook Girmaa gaafanneerra. Ani akka dhuunfaatti wanti na bira gahe hin jiru. Akkuman dura jedhe osoon imalarra jiruuti kun hundi kan mudate. Dhiyootti deebi'uun kiyya nafu. Waan dhufu hunda egaa biyya kootti galee nan ilaala. Kun tajaajila keessatti dubbii baratamaadha. Ana bira yeroo gahu badii ta'a yoo ta'e hin beeku malee. Dubbiin akkanaa waan barameedha. Fakkeenyaaf yaa Arsii Mabeet digimtii kaabatti hojjetu Goojjamitti kibbatti hafuura hojjetu jennee kadhanna. Fiichee Salaalee bira yeroo geenyu maaliif sabatti jijjiirame? Namoonni ajandaa fedhaniif fuudhanii kan sabaa yoo godhan malee hafuura naannawa sanatti dalagu kan raasa'aa jiru. Ajandaan biraa yoo hin jiraanne malee waldaa kiyya keessatti yeroo baay'ee afaan Oromoon ni tajaajila. Afaan Oromoon ni faarfama. Dhalattoonni Oromoo baay'een dhufanii tajaajilamu. Maatiin kiyyas Arsii irraati. Kanaaf ilaalcha akkasii yookiin ilaalcha saba xiqqeessuu qabaachuu hin danda'u. Hin qabus. Hojimaatni agaanintii yookiin hafuura hamaa saba tokko qofa waliin wal qabatu jira jedheen yaadu. Hojimaatni hafuura hamaa bakka tokkotti dalagan garuu jiru jedheen amana. Inni garuu saba waliin kan wal qabatee miti. Hafuurri naannawaan daanga'ee yookiin territorial spirit jedhaman jiru. Bakka wayii buufatanii kan dalagan. Hojimaatni hafuuraa Finfinnee, Shawaa, Kaaba, Kibba buufatanii dalagan jiru. Hafuurri naannawa tokkotti dalagu garuu sabarra buufate jedhee amanu. Barsiisaan amantii kun karaa seeraas ta'e dhiifamaan deebii kennuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Poolisiin mootummaanis kan hunda keenyaati miti. Hunduma keenya nu hubata, nuuf murteessa. An seeraanis dhiifamaanis hundaanuu deebii kennuuf qophiidha. Namoonni nan hubanne yaada koo yeroo hubatan ejjennoo isaanii akka jijjiiran mirkanaan nan dubbadha. Dhimmi kun gonkumaa hamma kana arbeeffama jedhee yaadeen beeku. Sadarkaa kana ga'uun isaa na ajaa'ibeera. Kiyya inumaa dhimma amantaa kaanii qofa miti. Amantaa iyyuu miti. Dhimma sabaatti jijjiirame. Haasaa saba xureessuuf yaadametti fudhatame. Ani garuu hojimaata agaanintii lookeeshinii yookiin bakka tokko bu'uureffate irratti hojjetuun dubbadhe. Akkasumayyuu ta'ee dhalattoota bakkichaa irratti dubbii gaddisiisaa dubbadheera yoo ta'e ammallee dhiifama nan gaafadha. Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee fi jaarsoliin biyyaa arrabsoo fi maqaballeessiin dhiyeenya kana barsiisaa amantii Henook Girmaan miidiyaa hawaasaa irratti darbe kabajaa fi ulfina uummata Salaalee kan tuquu jechuun balaaleffataniiru. Arrabsoo fi jecha hawaasicha hin madaalle dubbateef Paaster Henook seeratti akka dhiyaatus mootummaaf waamicha dhiyeessaniiru. Maallaqni Itoophiyaa birriin akka addunyaatti maallaqa dandeettii bittaan dadhaboo ta'an keessaa sadarkaa sadaffaa irratti akka argamu tibbana gabaafame. Gabaasicha kan baasee Bloomberg birriin Itoophiyaa maallaqa Arjentiinaa peesoo fi kan Turkiyyee liiraatti aanee maallaqa dadhabaa addunyaa isa sadaffaa ta'uu hime. Hayyuun diinagdee misoomaa Dr. Gammachiis Marshaa gadi bu'uun dandeettii waa bituu birrii kun diinagdee irratti faayidaas miidhaas qabaachuu danda'a jedhan. Humni waa bituu birrii maaliif dadhabaa akka dhufe ibsuun jalqabu. Waayila koo Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Sababi guddaan shortageedha. Hanqina sharafa alaa biyyattii mudateedha. Biyyi keenya waan alergii isheen alatti galchitee doolaara isheen galfattu xiqqaadha. Akkasumas gargaarsi kara biyyoota Ameerikaa fa'aa kara USAID ture GDP keessa harki 12 gargaarsa biyya alaarraa argamu ture. Reformiin kun ituun dhufin dura amma biyyoonni gurguddatan gargaarsa sana hir'isuun alergiin keenya hagas mara ta'uu buna fa'aa qofa irratti kan hundaa'e ta'uunsaa barbaachinuun sharafa alaaf qabnuu fi dhiyeessiin gara ikoonoomii keenyaatti dhufu wal gituu dhabuusaati kan hanqina kana uumu. Doolaara hedduu barbaannaa maaliif biyyi keenya guddachaa jirti waan baay'ee biyya alaarraa galchatti investimentii sosocho'aa jira. Sun hundumtuu doolaara barbaada. Piroojeektii gurguddaa kana geggeessuuf doolaara hedduu nu barbaachisa. Biyyi keenya wanta muraasa ergiti doolaara isheen alarraa argattu muraasa kan isheen barbaaddu garuu baay'ee guddaadha. Piroojeektii adeemaa jiru wajjin waliin gitu. Kanaaf gaappiitu uumamaa jechuudha. Gatiin doolaaraa bifa gabaadhaan akka bitamee gurguramu godhamu doolaarri baay'ee qaalaa
humni birrii bituu gadi bu'aa deema jechuudha. Kanaaf addunyaa wajjin deemtee addunyaa raallee doolaara bitattee gurgurachuu fi sharafa alaa sana bifa gabaadhaan akka inni deemu gochuun dirqama. Gatiin maallaqaa yookaan immoo birriin dadhabe yeroo jedhamu miidhaan inni lammii tokko irratti nama dhuunfaa tokko irratti qabu akkamiin ibsama? Miidhaa qofatu hin ta'in bu'aas qaba. Miidhaa isaa yoo laallee import inflation uuma. Waan baay'ee alarraa galchinaa madaabara xaa'oon alarraa garaa qoricha alarraa galaa galteen industirii maashinoonni gurguddaan alarraa galu waan baay'ee biyya alarraa galchinaa kanaaf gatiin waan galchinu kanaaf kaffallu akkuma doolaarri qaalaa deemeen baasii guddaa nu baasisa. Kanaaf import inflation uumaa qaala'insa meeshaalee uumaa kun immoo qaala'insa jireenyaa akka uumamu godha. Keessumaa magaalaa irratti namoota galii dhuunfaa qaban irra caalaa kan inni miidhu namoonni galii dhuunfaa qabanii gabaa irratti gatiin dabalaa yoo deeme miindaa dhaabbataa waan qabaniif ni miidhamu. Mootummaan illee edaa asirra jiru kaffaluudhaaf itti ulfaata. Birrii baay'ee barbaada amma doolaarri gatii dabalaa yoo deemu birrii baay'ee barbaada mootummaan sana ofirraa kaffaluudhaaf kun dhiibbaa uumuu danda'a. Warra garuu biyya alaatti ekspoorti godhanii fi bu'aa qaba. Alergiin Itoophiyaa akka addunyaa irratti dorgomaa ta'uu dandeessisuu danda'a. Maaliif biyyoota alaa fi biyyoota biraa fi alergii Itoophiyaa bituudhaaf isaaniif rakasa ta'a jechuudha. Gatiin doolaaraa yeroo ol ka'u. Kanaaf alergii keenya ekspoortii keenya haalaan barbaaduu danda'a. Sanaaf alergiin Itoophiyaa dabaluu danda'a. Dhaabbanni yookaan namoonni dhuunfaa ekspoortii irratti hirmaatan bifa kanarraa fayyadamuu danda'u. Kanaaf dhiibbaas qaba, miidhaas qaba. Kan baay'ee barbaachisu dhiibbaa isaa hir'isanii bu'aan inni qabu ol kaasuudha. Bu'aan sun kan inni ol ka'uu danda'u immoo yoo biyyattiin alergii ishee guddisaa deemte baay'isaa deemte. Bloomberg bara kana keessa maallaqni Itoophiyaa birriin dhibbeentaa 15 depreciate godhee kan jedhu baasee jira. Doolaarri tokko waggaa har'aa naannoo birrii 122 akkasitti sharafamaa ture. Amma garuu naannoo birrii 151 waan akkasitti jira. Naannoo birrii 30tiin dabaleera jechuudha. Wanti kun haala kanaan yoo itti fufe hagam yaaddeessaa dheettanii yaaddu dinagdee biyyattiidha. Bloomberg yaaddeessaadha kan inni jedhu idaa ofirraa yoo Itoophiyaan kaffaluu dadhabdee gara fuulduraatti idaa kan biraa yookaan liqii kan biraa argachuu dadhabdii sun immoo piroojeektoota gurguddaa yaadde jirtu akka faayinaansiin goone ishee godha. Akkasumas investoroonni konfiidensii isaanii akka hir'atu godha yaada jedhu kaasee dhugaa ta'uu danda'a. Garuu oomishaaf oomishtummaan biyya keessaa yoo jabaatee guddachaa deeme doolaarri hedduun argamuu danda'a. Hanqina doolaarri biyya keessaallee hir'isuu danda'a. Akkuma dhiyeenya kana bulchaan baankii biyyoolessaa kaasaa turanitti hanqina doolaaraa yeroo hin qabnu garuu rakkoo kan ta'aa jiruun sodaa nama keessatti uuma. Namoonni gatiin birrii kufaa deema sodaa jedhuurraan doolaarii qaban akka gabaatti baasanii karaa sirrii ta'e akka sosochooneef expectationii kiraayisisii uuma. Waliigaltee mootummaan biyyoota G20 wajjin adeemsisaa jiru karaa biyyoota gurguddoo akka Chaayinaa fi Firaans irraa fudhatama argatee jira. Xiqqoo rakkisaa kan ta'e liqa warra dhaabbata dhuunfaa Eurobond jedhaman irraa liqeeffate sanarra waliigalteen ga'uun hin danda'amne. Waggaa dhufu walakkeessa irratti waliigalteen karaa kanaa ni ga'ama mootummoota wajjin jedhamee yaadama. Sunillee dhiibbaa karaa sharafa alaa jirrisu idaa biyya alaa jiru hir'isuu danda'a. Wanti guddaan jala muramuu qabu garuu oomishaaf oomishtummaan biyya keessaa dandeettii biyya kanaa gatii birrii biyya kanaa kan murteessu irra caalaan isa ta'uusaa hubachuu dandeenya jechuudha.